siif kaffal. Yoo hadda siif kaffal. Seeraatiin ani singaadha yookiin birrii kan ku amma isa kana lafa naa kennu. Siif yaanneeti akkanu siif yaanni maaf nu yaanne bakka maali sin yaaddan birrii amma kana hunda dhangalaasee keessanii yanii sinii edeen sin jedhe sanatti xalayecha fudhadhuu kottu ammu mala. Isa kana waamuun dura isa waamuun dura amma haasaa barbaachisu. Haasaa barbaachisu. Maanni misira gocha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo vlog akkam jirtu an alhamdulillah akkuma dheengadda argitanu amma wayyaa'eera waan jedhu video dheengadda argitan irratti baay'ee tokko miidhamee ture baay'ee nahee na dhukkubee ture Abraarii fi Farliisaan dheengadda waan jarri natti godhan argitaniittu baay'ee tokko ni gadde baay'ee tokko na dhukkubee amma alhamdulillah amma hadhana wayya keessaanis ijoolleen tokko nagaafataa turtanii yooftee jettanii keessaanis nagaafataa turtanii kunoo wayyaa chaanaalii kanatti deebi'atan jira dhimma Farliisaatiif dhimma Abraariin wal qabatee akkuma dheengaddaa argitanii waan baay'ee natti godhaniiru kanaan dura qoosaa garaagaraa walitti godhaa turre qoosaa baay'ee nama aarsu narratti godhaa turanii isa dhiiseen dhiifama godhee fi amma immoo isuma dhugumaa fuudhanii paaspoortii kan koo na duraa kukkutanii cicciranii deemsarraa na hambisanii tikkeettiis kutadheen ture akkuma hiriyummaatti badii sana nan dhiisaa fi jaraaf tikkeettiin amma ta'e irraa naaf deebi'a jara immoo gaafadhee birrii paaspoortii kan kootii naa kennaa jedheenii naan yoo na didani ammuman mana seeraatti dhiyeeffadhaanii akkuma beekamu mana dhimma seeraatti deemee himadheeraa dhaqii gaafadhuun yoo jarri didan kottuu nutti himi jedhanii isinii maal laaluu gaafadheeni yoo jarri didan bakka mana seeraattan dhiyeeffadhaaniini isin immoo mee maal jettu egaa hordoftoota keenya akkuma argitanu Abraarii Farliisaa bootuma ergasiitti wajjiniin viidiyoo hojjennutti dawwalee waame dhufaa jiru qaama dhimmi ilaallatus qopheeffadheera utuma sin no argitanuun jara gaafadha yoo jara didan itti waametan hin qabsiifadha dhaafanii hordofa egaa hordoftoota keenya Abraar ishinan dhufanaan jedhee ture Farliisaan immoo inni funaan jettee waamee qaasofte kaatee falaanin as fidaanii jira then makam re fayada maafakas nu saddeetiin waamte akka dhufne si gaafannetti fayyite alhamdulillah mana wayya galata rabbi maashaallah dammi makana ni tansaatu magana miti magana akkamse sinta jomeetani ani kuma inni dhaan tureen gaafaati saddamtanii waan naguma miti ani kophaa isi dhukkubeetee dhaan tureen nagaadha waa'ee kan kodheen gaddaa maal jechuudha akkasitti akkamittiin lama taatanii gaafattu sin maan nama naaranii isinitti fakkaadhaa misira suma jenneetiin anaa jettanii maan isin nagootan maan isin nagootan kuffuu malee gaafadheen ture nagaa waan argeedhaan jechuun bakka taragaaggaa dheetanii seenfoo maal jechuudha taragaaggaa dheetan dhiise maal jechuudha sillachuuyyuu maal taatee nu waamte akka kana maal taatee akka kanatti nu waamte minaaminii ishi akkan duu barbaaddanii anaaf azantanii si dhukkubne inni fiigneeruun isa kana iyyuu dhukkubee nan fiidanii dhuftanii qoishi annaman dhukkufan isinti fakkaadhaa dheengadda akka sanatti gootanii kaatanii naan isaati dhukkufachuun qabne suma yaadneeti ana yaaduun akkasii Abraar ana yaaduun akkasii Farliis dhukkuba daasiif yaadnee ta'e biyya ormaatti maaf rakkattaniiti malee na yaaduun akkana Abraaroo natti maakaa walii galtanii dhuftaniitiin isin sana natti hojjettan misira sin jaalladhaa isa yoo akka deemtuun barbaadu si galee ishi na jaallatta miti misira akkasii miti maanni beektaan akka warra biyya alaa jiran iyyuu ofitti waamannee asitti Itoophiyaa keessatti wajjin hojjanne dhaarra malee asii deemsisummaan barbaannu saaba kanaan walii galtanii atis akka hin deemne barbaanneeti ka sanuyyuu mucaan si jaallataa ramte akka ati hin deemne barbaanneeti yoo na jaallatees walii galtanii akkas gootan miti Abraar nugati deemuun taaneef si dhowwine ko anis Abraar kukkutuu isaatti baay'ee aariidha kukkutuun qabutu walii galtanii miti garuu kan isin gootan
jechuun kaambisuu kan yaadne waliigalleeti maaliif baafatte jettanii naan gantanuu isa ko wajjin furraa inniiti ko rakkoo ati rakkattee baafatte sana waliin furraa inniiti jenneeti min akkas goon isa yoo misra waa meeqatu beektu utuu anaa jettanii waraqatan birrii meeqatti dhangalaasan harkatti walii galtanii kukkuttanuu fi hangaruu waadeenyaatti itti dhuguman isin siyaatu maalin goona shi nu diddee kaa maasin ilmoo namaa miti namaa yaaddanu anaa yaaddanu birrii kana eessaa siif yaanneeti ko akka achitti hidhattee hin miidhamne ko siif yaanneeti ko amma ko kan nuti hambisiifne malee ko miidhamuu ko naa yaaduu waraqata kan ko kukkutuu miti ishee walii galtanii kukkuttan waraqata kan ko abraari ko isaaf dhiifaan si gaafateera ko Kamana gaafatee akka sanatti isaan ammala baay'ee isaan arsaartu filachuu an kana sin takaraakkaruun sin kana sin wajjiniin haasa'uudha jedheen amma sin birrii kan koo fayyaa sala fanaa keessumoo naa keessan maani isinii wajjinii wal takaraakkaruudha jedheen kana baruu qabdudha birrii kan koo akkatti walii galtan macam walii galtanii sana duraa kukkuttanla tokkoon birrii itti baasi fayyaasa lafa naa keessan misraan ko siif yaanneeti yoo hafta ta'e rakkoon qabu qassennees asitti gaafa waa tokko qassennee dhiifne an sana an ariifadhee ta'u waa meeqa yaade waa meeqa niyyadheetaniin ariifadhee baafadhe waan hin ta'e fidadhe beektuu birrii san amma naa fida birrii kan koo naa kaffala isin lachuu naa kaffala ana maanna dhibe ma anaan mari'attanii akka kana natti gootanii akkama disisitti ta'e kun naa kaffaltu moo naa kaffaltu kan tikeetii yoo ta'e aga waggaa tokkotti garuummoo wanticha kana akkunu siif yaanneeti malee ko tokko naa yaanne isin kan lachuu tikeetii yoo ta'e aga waggaa tokkotti expired ta'uu hin danda'u amma sanatti paaspoortii immoo kan isa ji'a sadii aga waggaa tokkotti ati ko akkasiin deemtan bas godhaar taa'e ayi takka turtee akka taate ta'anii waan argisirreessinaaf malee amma akkasitti hin deemu ani hin barbaada birrii koo naa fida ani ammas baafadheetanii eenyu ta'a birrii kan koo naa fida hanqaltee akka kanaan beekuun fida anjira keenya maa hin jedhe na waamaniiru hin jedhe miti anjira keenya ani sinii dheetanadha eenyu ta'uu dhiisaga naa kaffaltuu naa kaffaltu kanaan achitti immoo naa kaffaltanu taanaan immoo aaraartu taragaaggahi enniidha ammas taragaaggahiiti wanti hundinuu furmaata gaba utuu sitti wanta akka kanaa hojjetame hin taragaaggooftaan naa deebise wish akkuma jette kana miti ishee amma namarra ga'utti wanti hundinuu iyyuu akka amma jette kanaa miti amma naa kaffaltu moo naa kaffaltan birrii kan koo tokkoon amma amman kiraa ittiin deeme ittiin naa kaffaltu qassanii siif kaffalla amma itti taragaaggaatee minaan nafta isin dhibu bakka waa hin afuu kooti waa hin taa'uu kooti isin hin galchu kanaafuyyuu yoo haftee siif kaffalla yoo haftee siif kaffalla seeraatiin anis hin gaadhaa yookiin birrii kan koo amma isa kana lafa naa ta'e namma naa kaffaltu moo naan kaffaltan ani koo jechuudha birrii paaspoortii sana tokko baafadhe birrii 25 kan tikeetii kooti haa ta'u yookaan birrii 20 irraa naa deebisu ani koo waci walumaa galatti amma birrii 70 tan baase wayyoo haadha koo qoyati nusiif yaanneeti akka nusiif yaanni maaf nu yaanne bakka maani sin yaaddan birrii amma kana hunda dhangalaasee keessanii yanii sinii si yaanneeti minaamini naan jettu naa yaaduun akkana arrarrattis taanaan jechuudha ati deemuuf kaata taanaan siin kaffallu siin kaffallu hin kaffallu arii kana isa yoo isaaf inni si kaffallaa miti yoo maatii ittiin himne jechaadha hin himne miti dhangaddees yoo hin himne misraa yookaan heerumuu fedhiin yookaan immoo paaspoortiin na jalaa badee gadi wush heerumuu fi yookiin paaspoortiin irraa badee jedhu ni dhaqee maalitti fakkaata garuu hangi ammas hin deemta taanaan immoo hin kaffallu nu hin kaffallu hin kaffallu ishi taana laala qoyati maal fiduufi gaanii takkas jedhatu qoy misraa ilaala nukkoo akka hiriyaattis akka sin jaaladhaattis ilaa hiriyaan akka sana nama duraan godhu hiriyaanii misraa akkaatiin goddaanne barbaanneeti nukkoo maal fidda nama gorsee dhiisii akkas wajjin goona namaan jedhu maal fidda sitti himne irra misraa nu diddeem ani isinitti fidu anatu beeka ishee waan ani isinitti fidu anatu beeka hello Manyate mjam. Eden sin jedhe sanatti xala jecha fudhadhuu kottu. Ammu mala jabaa dhuga. Eshi. Xalayaa maalitti misra? Ilaalla ka. Xalayaa nu barreessite? Kan wajjinii ilaallu ta'a. Nu barreessite moo? Wajjini maan ilaalla. Maal ta'uu keessa maal la goota ammaa inni? Maal la goota ammaa inni? Misra nafsi akka nama wajjin guddateeti malee nafsi waliif addisiidha. Maal jechuu keessan birrii kan keessan kaffalu naan jettani.
Sittum ne rasa ko yo hindemne sin kaffallu. Yo demda sin Misra, kaffallu. maaliif ጓደኛ ነማዘን ወከናይ waan tokko murteessisiin jenneen bakka anaafsi walii faddisiidha misra qoy ani anaafsi walii faddisiidha waan meeqa wajjin dabarsine waan keessa baane akkamitti ati tokkoffaan ani mariyanne ኢላሜ tokkoffaan ani mariyanne misra ዋኒን ዋና nanaare bakka areetan sirkaa kute bakka ዋና አን ያዴ akkasana ta'ee baafadheenna isin akka kana gootan Waa wanti isin tokko jaalladhu hin isii beektan taatee waan natu isin hin beeknetu jira. waan isin jaallanne isiidhaa gaafa deemtoonni calan jedhe tokko sitti kenna paaspoortii sitti kennu gaafa sana aarii keessa na galchite isaayyuu naan hin mariyanne isayyuu nan deema malee tikkeettiin torbeetti galeera waan al Inna maa bakka waan hin deemuufan hin qabaa kanaafan ijoo guddiidha maal taateefi wanta haaraa humti uumame jira misra yoo humti biraa uumame haasa'uudha malee bakka hin beekuun Innis tokko ati misra garuu. innisu fagoo naqina fayyaadhaan isaa isa waamte kunoo laa jara kana Jara kana? sinaa kenni waraqaa maayini kun Dubbisi. Maal na bira warqatutti. isa maayini bakka ha bakka maayini isayyuu amma maal jettanii kaatan isin lachuu Maal misra maal goote? bakka Amma ka'eeti. ha Garatee ittiin barbaadamu. isin lachuuyyuu amma maalaan jettanii kaatan Minsa kana as kana waamuun dura isa waamuun dura Amma haasaan barbaachisu. haasaan barbaachisu Maanni misra gochi kan kee maal goote? Kati goote. Gocha seera kibxaayi natti miidhabbadhuuti misra. Maanni natti goote qohi. Darajaa kana irra maaltu si ga'e misra? Abraar kan darajaa kana nagee Maanni darajaa kana irra ga'e wanti. maanni furamu Nusiif yaadne kan nusi dhawwine miti nusiif yaadne kan nusi dhawwine darajaa kana irra nu geessite miti akkan hiikamu gocha baadhuufi. eessan deemamoo Latte hiiksiftu akka poolis xaabiyaa deemiti hiiksisiisi. Darajaa kana irra wanti si qabu hin jiru. Kottu hiiksisiisi aannan deemaatis kottu.